الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبليانكي يا هوا سكننا بكم رجرتن كيستو أسبيا كان يو إي كيس ورجرتنس وربيا كان قدو كيس جرتنس الدنيا مكان هم درا بك جرتنت وليس نبتشيسو بربانو ركو يرو أما أرجمن أكوبا قرتي ففج أجرو حالا نمر نمتي دبرو كان فيروسي كورونا كوفيد كورا سجلفا كان يا بليانكي إسا إيجاتشون دركم isa eeggachuudhaaf wanni godhamu ka ogeeyyiin fayyaa himaa jiran addunyaa kanarrattis taanaan biyya keenyattis taanaan hordofuun hojiirra oolchuun dirqama shari'aa kennaan walitti galu jechuu kanarraa akka ka'e addaan fagaadhaa ka jedhan wal keessan deeminaa ka jedhan funyaanitti gartee cuqqaalli godhadhaa deemaa ka jedhan harkatti waa godhadhaa ka jedhan kun marti dirqama jechuu lakki kun maal la barbaachisa jedhanii waan akkanaa kana lafatti darbanii dhaamsa kana didanii gorsa kana fudhachuu diduun yakka jechuu shari'aa balleessuu jechuu diliitti galuu jechuu maaliif jennaan akka kana gochuu dhabuun ofillee miidhanii namallee miidhuudha jechuu shari'aa kennatti immoo of miidhuunis dhooggaa nama biraa miidhuunis daran dhooggaa jechuu laa darara walaa diraara jedha rasuul sallallahu alaihi wasallam dhukkuba akkanaa yeroo inni argame irraa baqachuu fi walirraa fagaachuun nama keessa faffacaasuu dhabuun waan shari'aatti dhufe jechuu rasuulli gara sallallahu alaihi wasallam waan jedhan hadiis bukhari fi muslim odeesse keessatti hadiis abdurrahmaan ibn auf إذا سمعتم به بأرض أي طاعون كان ركوبا فتكون يوم بيتوكت بويلا جتني فلا تقدموا عليه جد التنسيننا جد التنقل بيسرنا كنا جد وإذا نزل بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها يو إسني بك تكجر ركوبنا كنا إسني ترجمة كيس سبق التنين ده من أجل الرسول صلى الله عليه وسلم كمان لتنو نو في بسره ركوبا كنا أكف فجأة نقولشوا والكيس ده من أبو himaa jechuu kun kanaafuu shari'aadhaan waan waliin faallisine ta'uu hubattanii gorsa gartee karaa adda addaatiin mootummaa fi ogeeyyiin fayyaa warri waan kana irratti beekumsa qaban dabarsan akka gaariitti eeggannee hojiirra oolchuun dirqama jechuu yaabbaliyyan kiyya walgahii adda addaa waamichi adda addaa irratti argamuun hin barbaachisu jechuu qulqullina keenya gaariitti eeggachuu duraanuu shari'aan teenya qulqullinatti ajajji harka dhiqachuu akka gaariitti bishaanii yeroo adda addaa bakkeen taane dhaabbachuu dhabuu olii gaddeemuu dhabuu kana bareechinee haa eeggannu dhaamsa shari'aati kun dhaamsa kiyyaa miti dhaamsa abaluu miti diinii keenya tutti nu ajaje kana hubadhaa jechuu isin hubachiisuu barbaanna obboleeyyan kiyyaa hawaasa keenya rabbi nu haa tiksu waan san irraa hafe immoo wanni jabduun rabbi kadhachuu rabbi irratti hirkachuu rabbi keessan halkanii guyyaa kadhachuu hin dagatinaa isiniin jenna isinii dhaamna rabbi nullee addunyaa kana hundumaayyuu balaa kana irraa kaasee nagaa nuu fide nu haa gammachiisu wa sallallahu sallam ala nabiyyina muhammad wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh